Egaa kabajamtoota hordoftoota YouTube Waldo'aasiitii akkam jirtan jecha barumsiin har'a isiniif qabadee dhufe akkaataa YouTube chaanaalidha. Monetization ta'ee maallaqa nuuf kaffalu Itoophiyaa keessa teenyee ittiin banannuun isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Namoonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadha. Kanaaf chaanaalii YouTube maallaqa kaffalu banuuf gara YouTube adeemnu. Egaa YouTube keessa seenneen boodatti iddoo U jedhu kana tuqnaa jechuudha. Asitti U kan jedhu kana tuqnaa. Ergasii boodatti chaanaalii hin bananne yoo ta'e asitti maal jedha jechuudha. Create a channel kan jedhu kana ni tuqnaa. Ergasii boodatti picture kan jedhu kana tuquudhaan profaayilii barbaanne irratti hidhannaa jechuudha. Maaf profaayilii kuni profaayilii as keessaa gaaleerii kan jedhu kana tuqne profaayiliiwwan chaanaalii keenyaaf irratti hidhatuu barbaanne filannaa jechuudha. Ergasii boodatti name kan jedhu maqaa chaanaalii keessaniiti. Handle kan jedhu immoo maqaa username chaanaalii keessan saniiti jechuudha. Kanaaf name bakka jedhu kana tuquudhaan maqaa itti moggaafattan chaanaalii keessan sanii. Ergasii boodatti Walloo ICT jedha save goonaa jechuudha. Handle kan jedhu kun ammoo maqaa addaa kan isin qabdan jechuudha. Kun ammoo maqaa fayyadamaa keessanii jechuudha. Walloo ICT kan jedhu kuni akkasiin yeroo barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf Walloo ICT channeling this handle is available jaa. Kanaaf kuni handle kan jedhu kanaaf username kun jechuudha. Kan biraa maqaa biraa ilaallee itti baafna jechuudha. Walloo ICT akka kana yoo goone kunileen hin ta'u jedha. Kanaaf haga raayitiisniif godhutti Walloo ICT tidee jira jechuudha. Kanaafuu laaltanii maqaa hin baafamin jechuudha. Namoota baay'eetu maqaa kanaan baafataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf tuqatti haa fayyadamu. Walloo ICT. This handle isn't available jaa. Try different one jaa. Kanaaf Walloo ICT jedhee lakkoofsa tokko haa barreeffadhu. Kunoo amma raayitii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf haga inni asitti raayitii kana godhutti barbaadan jechuudha. Save jennaani. Ergasii boodatti create channel kan jedhu qofa tuquudha. Kanaaf amma chaanaaliin banamee jira. Garuu chaanaaliin baname kun maallaqa nuuf kaffalu yookaan ammoo monetization ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf laaluudhaaf gara Chrome seennee isinitti agarsiisu. Gara Chrome yeroo seentan asitti maal jettanii barreessan jechuudha. YouTube Studio jettanii barreessanii YouTube Studio. Kanaaf YouTube Studio yeroo jettan linkii jalqaba irra isiniif dhufu kana tuqtanii jechuudha. Asitti maal jedha studio youtube.com kan jedhu kana tuqna. Kanaaf chaanaaliin kun ni kaffalamoo kaffalu kan jedhuuf monetization yookaan ammoo mallattoo doolaaraa kana tuqna jechuudha. Guddisee isinitti agarsiisu. Mallattoo doolaaraa kana tuqne asitti maal jaa monetization is not available in your location. Iddoo ati jirtu kanatti maali YouTube'n monetization hin eeyyamuudha yookaan ammoo ni eegalleedha. Kanaafuu maal goona gara settingii adeemnu. As jala mallattoon settingii ni jira. Ergasii channel kan jedhu kana tuqtan. Kanaaf country kan jedhu kana waan tokko rakkoon qabu gara Keeniyaatti deebifna jechuudha. As keessa biyyoota jiran filattuu dandeessu. Keeniyaa kan jedhu kana fakkeenyaaf Keeniyaa filadhaa save goona. Kanaaf amma maal ta'ee jira jechuudha. Gara monetization yoo dhufne kanaaf YouTube irraa maallaqa argachuun ni danda'ama haala bifa kanaani. Ulaagaa kana yeroo guute jechuudha. Ulaagaan jalqabaa maal jaa subscribersiin kan kee 1,000 guutuudha kan inni qabu jechuudha. Subscribe 1,000 guutuu qabda. Ergasii ammoo guyyoota 365 viidiyoon kan kee sa'aatii 4,000 daawwatamuu qabaadha. Yoommoo viidiyoon kee shortii ta'e guyyaa 90
daqiiqaa miliyoona tokko sa'aatii miliyoona 10 laalamuudha kan inni qabu jechuudha. Erga kana guuteen boodatti get motivate kan jedhu kana tuquudhaan YouTube keessan irraa maallaqa argachuun ni danda'amaadha. Kanaaf bifa kanaan YouTube maallaqa qabu yookaan immoo YouTube maallaqa nuuf kaffalu kan itti bannu ta'a jechuudha. Haala kanaan bananna. Fakkeenyaaf YouTube kee kun haaraadha. Subscribe godhuudhaan akkana jajjabeessan yeroo YouTube kee kun subscribe guma guutuu akkasuma sa'aatiin 4,000 waggaa tokko keessatti daawwatamee jedhe akkaataa ittiin monetization location itti guutamuu jira. Isa san yeroo sana isinitti agarsiisa. Agasittuu chaanaalii kiyya kana namoota chaanaalii kiyya kana subscribe gooneef share godhaadha. Chaanaalii kiyya kana subscribe godhaa kuma guuchisaa monetization waliin kan monetization goonu ta'a jechuudha YouTube kana. Video kana haga dhumatti dhaggeeffatuuf keessaniif nu waliin dhaatanii dhaggeeffatuuf keessaniif guddaa galatoomaa. Nagaan naaf tura.